حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيسي بيتاتي والربين أتيقوتينان ربين سجالته ووانا دمو نما برتقوتينان مو نمني مو اتين سجالته هركا نمني ربين برتس جالته مو بربادا نما برتس جالته مو بربادا صح؟ أكما كانانيقا ربين برت جالته مونس وانقود أنقبدي nama biratti fudhatamiinsa jaallatamummaa argachuudhaafis waan godhan qabdi. Sa'a furmaannu maalinni jennaan mi'as na dhaggeeffadhu. Waan ati gooteennaan Rabbi si jaallatu. Waan ati na gooteennaan illee namnillee si jaallatu. Inni sun maalinni jennaan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam doktorri caalamaadha maalluun jedhan hadiisa isaanii keessatti izhad fi الدنيا يحبك الله jedhan waan rabbiin duniyaa keessatti dantaa dhabi jedhan duniyaa keessatti dantaa dhabi duniyaarraa dantaa dhabi dantaa duniyaan godhatin jedhan يحبك الله rabbiin si jaallatii waggas jedhan yaa subhaanallah hadha kaa namni duniyaa barbaada halkan cibaadaa dhiisee duniyaa barbaada guyyaa akkas ibaadaadhaas ibaadaa rabbii isaa dhiisee duniyaa barbaada. Saa akkamitti rabbiin nu jaallata? Rabbi nu haa jaallatu maaliifu? Wazahad fiimaa cinda annaas jedhan dantaa dhabii waan nama bira jirurra ammoo dantaa dhabii jedhan yuhibbuka annaasu wagga sana namni si jaallataati jedhan. Har'a namni waa namaatu namatti minya, waa ollaatu namatti minya, waa obboleessaa ofiitu namatti minya, waa hiriyaa ofiitu haqa obboleessa ofiitu namatti minya. Kanaaf nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa namarra dantaa dhabii wagga sana namni si jaallataatii jedhan. Wallaahi hadiisni kun hadiisa akkaan natti tolu keessaa hadiisan akkaan baay'isee jaalladhuudha. Maaliif yoo nuti kana goone yoo nuti kana qabannee deemne rabbiin biratti jaallatamuudhaafis nama biratti jaallatamuudhaafis baay'ee isaa barbaachisaadha. Har'a kaa namni kallattii kamiinuu jaallatamummaa barbaada. Nama birattis fudhatamiinsa barbaada. Rabbiin birattis jaallatamummaa barbaada. Kanaaf jaallatamuudhaaf immoo obboleeyyan kiyya maal gochuu qabna jennaan waan immaa godhachuun dirqama. Duniyaa feena har'a duniyaa nu feetu malee nutu duniyaa fedhuu qooda keenya rabbi nu duraan godhin. Duniyaa si barbaaddu rabbi sitti qabu. Duniyaa nu barbaaddu rabbi nutti haa qabu. Duniyaa diinii keenyarraa nun dhorgine. Duniyaa jannata nun dhabsiifne. Duniyaa ittiin jannata bitatan akhiraa itti bitatan rabbi nuuf haa kennu. Kan ittiin galma gaarii gahanu rabbi nuuf haa kennu. Kanaaf obboleeyyan kiyya ibaadaa irratti jajjabaachuun waa gaarii hojjechuun waa namaarraa dantaa dhabuun duniyaa keessatti immoo dantaa dhabuun rabbiin biratti jaallatamummaa sii kenna. Nama biratti illee waa namaarraa illee dantaa dhabuun fudhatamummaa sii kenna, jaallatamummaa sii kenna. Kanaaf nama rabbi jaallate nama namni jaallatu rabbi si haa taasisu. Haasida miqqeenyaa rabbi sirra haa qabu. Mana kana subscribe godhaa. Waa hundaanuu viidiyoo keenya hanga dhumaa nuuf daawwadhaa.